Muummichi ministeeraa baatii 5 keessatti baatii 6 fi 7 keessatti Facebook illee aangoo irraa fudhatee jiran yaa maajujulna yaa ajjuuza yaa nama aangoo irratti illee follower Facebook qiyyaan na baasa jee yaadu girrisaan ammas lakkoofsa Facebook alaaleeti isaatu irra caala jee kana jala diggisaa jechuudha kamtu dhugaa dubbataa maxxamane osoo dubbiin dhugamoo kijibaa addan baafanne jaalala namaatiin maraateessisaa ta'u soba namaatiin maraateessisaa ta'u soba gosaatiin maraateessisaa ta'u soba gandaatiin maraateessisaa ta'u bololeetuma waan dubbii addan baafanne caawutu girrisaadha girrisaan kana mootiin girrisaan moo akka isin akkasi girristan maqaa isin beekuuf isinitti taphataa jechuudha nutti taphachuun danda'u nutti taphataa mootiin girrisaa ilma qaallichaa nutti ishishee kolkolo ilmi qaallichaa gaafanni haqa qabu faarsaa turre gaafanni dhugaa qabu dhaabbachaa fi turre amma dhugaan qabu haqan qabu dura dhaabbannaa jechuudha akka kalee isaa dura warra dhaabbate balleessinetti arra isa balleessinaa jechuudha isaatu haqan qabneerra isaan dhugaan qabne isaan cubburra jira isaatu badiirra jira isaa karaa nagaarra hin jirre tanaaf isa balleessina akka ati tanan dhageenya si barbaadaa riipoorti nu goosisaa jechuudha ijoolleedhaan amma zaatan inni taa'eeti mootiin girrisaadha itti cufsiisa riipoorti godhaa viidiyoon kun haraasimantiidha jaa feesbuukatti gabaasa dafaa gabaasa akka viidiyoo tana namni nagarre dafaarra cufsiisa inni tana hojjetama taa'ee qalawis godhe lulluqate waan itti jiruuf ummaan tana godhu jiran immaan tana taa'e maaliif hin danda'u burujni keenya buruja haqaati burujni keenya buruja dhugaati burujni keenya buruja sodaan qabne burujni keenya buruja ibboodan deebine jechuudha buruja abbaa fadhe ija dura dhaabbatee itti himuu jechuudha buruja humna qabu buruja haqa qabu dhugaa qabu qabnaa jechuudha tanaaf likki itti himna hin sodaan maal qaateefish namichis akka keenya sagaraa dhaqee udaanee beeku maal sodaanna kana ish maal qabanni alhamdulillah irra deddeebinee alhamdulillah muummichi ministeeraa baatii 5 keessatti baatii 6 fi 7 keessatti Facebook illee aangoo irraa fudhatee jiran ilma qaallicharra baatii 6 fi 7 keessatti yaa gowwaa feesbuukaatu aangoo irra na baasisa jettee yaaddu yaa dayyuusa yaa baktiyaa nasib yaa maajujulna yaa ajjuuza yaa nama aangoo irratti illee follower Facebook qiyyaan na baasa jee yaadu girrisaan ammas lakkoofsa Facebook alaaleeti isaatu irra caala jee kana jala diggisaa jechuudha kamtu dhugaa dubbataa laalu girrisaan sammuu isaa duudaa bar itti qollofamte irra laalinaa girrisaa kana ni gowwoomee bar locked laal qora qalbii isaa tanaatu locked ta'ee jira qollofamee jira bar girrisaan itti taphatan girrisaa nuti immoo wanni nuti godhu jiru dammeessuudha girrisaa hirribaa kaasuudha ni jira miti du'aa kaasuu hin dandeenyu silaa girrisaa du'e hati qolubbuun keessa jirtu kana dammeessuudha dalagaan teenya ammaan tana nuti girrisaa xiqqoo lubbuun keessa jirtu ni jira miti hadu'ee jira bar bakka لا إله إلا الله محمد رسول الله بكجان لا إله إلا الله جوار محمد جيت وجرا كنت أجرا جو أجرا هون جريزا شهادة جواري ركبت كنت أجرا بكا نجرا متي كنت أجرا خنا روحي كبيتة يادين دميسو ستلفين كان جريزا تيكو لا إله إلا الله محمد رسول الله لبيه كريستيانة تيجي يسوع كريستوس وانت تبيه وكيف تاتي واقع تمن كنت قدام مكة بايجو غوغومينا كباتو مالي خانتي قدام ميسو فيسي سمالي نتمكهون سونو تورينو تدميسو جرو ورشادا المقال اللي تشاتي نتيمتي ورشادا قبصون ثاني غندر جرتومتي ورشادا قبصون ثاني نمر جرتومتي ورشادا قبصون ثاني أكفردات إيجا نمت شادا إيدتن دبينا غرّي في دبانا غرّي خانا جلن جرتو يجو كن جامع جرا كن دو إجرا خاتي قروين كيسا جرتو دميسو بربانا إجو خاتي قروين كيسا شير قد أجولي تنجا داس ديبسا شير رساني إفبودا نم ديبسو الحمد لله رانتنا نوبيا قبنا زعافيني كيسا بانيتي كيسا سيني أكا فينتي أغوينا إجو
eenyatamas satellite gubbatti isinii dhufa mana jirtanitti warri biyya alaa jirtan kan gaafachaa jirtan warri biyya keessa jirtan kan gaafachaa jirtan yeroo gabaabaa keessa satellite irratti eeggadha qabeenya keenyan humna teenyan deeggarsa nama keenyaatiin miidiyaa haqaatii fi dhugaa miidiyaa haqaatii fi soba saaxilu miidiyaa dhugaadhaaf dhaabbate ummata keenya barsiisuuf dhaabbate kana satellite irratti isinii finna jechuudha sodaan hin jirtu jechuudha maa Facebook kana amman cufne irraan kaa'inanti sodaan qabnu maaliif waan amma dura nu godhon beeynaa jechuudha gaafa shakkisoo isa saaxilu Facebook kiyya dhawan kaan gaafa real estate isaa an saaxilu Facebook kiyya kaan dhawan dura dhaabbachaa turre jechuudha dhugaa maqaa qabnuuf abbaa fedhe taanaan qabsoo irraan deebinu jechuudha namichi naftanyaa jee naftanyaan Oromoo if jala bobbaasuu barbaadu namichi qabsoo ganda Amaaraatti alaabaa aranguwaadee bicaa qayyii urjii idduun qabne idduutti eegale footoosaa amma boodaan isinii maxxansa haasawaa kana booda ta'e inni gaafa ganda Amaaraa keessa dura haasawaa eegale na harka jirti jechuudha footoosaa waa hunda bar guyyaaf keenya footoo hundaa fi viidiyoo hunda argaa qabna yeroon eeggachuu jirra silaa yeroon filmaa taatu nurraachi dheerachuu baatee bashaq ol gooneeti wal gagarsiisne aboo nama kana eedaa kun kakkanaati na alatulla aleeka akka Oromoon tun jettuun goonaa jechuudha bashaq maaliif at the right time at the right moment itti gadhiisna jechuudha at the right time waan amma baduu jira yoo amma viidiyoo itti gadhiisna at the right time itti eeynaa jechuudha right time gurbaan kun naftanyaa jee mooraa naftanyaa keessa qabsoo eegale naftanyaa naari jee as deebi'ee qabsaa Oromoon fakkaate OMN qabsoo Oromootiif eegale qabsoo gandaa galchee qabsoo gandaa raamaat qabsoo dhuunfaatti galchee OMN ammaan tana kadhaloota kasaarsisu ta'ee jira jechuudha OMN hokkaraaf Oromoo bobbaasu OMN Oromoo masluufummaaf kakaasu OMN Oromoo hojii dhabdummaaf dammeessu OMN Oromoo du'aaf kakaasu madoof kasaasu OMN maallaqatti guuramu OMN dhaloota eegaree oomishuun taane jechuudha haayonsaa geeddaramee jira arraantan OMN dibsa wayyaanee afaan Oromootiin haasa'u ta'ee jira jechuudha tan irratti gadi qabannu jechuudha dhaloota jaamsu jira dhaloota wangeessu jira dhaloota karaarraa meessu jira warruma taa'eetuma hin hojjetanne masluufa warruma taa'eetuma maal jee OMN jee dalagaa OMN godhutu oomishu jira warra carraaqanne warra jireenya firaan jijjiir warra karaarra bahu warra yaa'ii godhu warra duu warra madaawu warra humaan hojjenne kana oomishu jira OMN dalagatti hin jiru jechuudha haayoon OMN hundaa'eef geeddaramee jira wanni jennuuf isii dhugaa jirtu tan irra dhaabbatteeti haayoon gurbaan ilmi qaallichaa mootiin girrisaadha raachi farshoodha hawagguunii fi haajjillee dhaqe xayyaara irratti ol ba'ee sheekota keenya ulamaa'ii gurguddoo bira farshoo dhugu raachi farshoodhaa kun ilmi qaallichaa kun qabsoo Oromoollee kan naannoo Amaaraa ganda Amaaraa keessatti eegale kun arraantan Saalawarq pirezidantiin Itoophiyaa habaka Abiy buutee biyya bulchituu jechuu jira jechuudha. Saalawarqiin kalee UN irratti Amaaraa afaan Amaaraatiin dubbatte sabboonummaa Amaaraa dhaadheessiti keenyammoo afaan Amaaraa dubbata sabboonummaa Oromoo caccabsa jee Saalawarqii kalee naftanyummaadhaan dhaadheessaa ture san arrani Oromoo ite arra ilma talabbaa gadaa taate Abiy Ra'iisiin akkamitti sattaante Abiy Ra'iisiin akkamitti fira isaa taate arra wanni inni jechuu jiru Saalawarq pirezidantii taatee itti fufuu ni dandeessi isiin aangoosiin bara jahan maqaa dhumuuf Abiy bara shani dhuma Abiy kun dhumate heerri fooyya'uun qabu idda heerri fooyya'ee Abiyyiin itti fufu Saalawarqiin nu haa bulchituu pirezidantii taatee mootummaa taateeti tanas hin jechuu jira yaa girrisaa sammuusaa qollofamte kalee intaluma tana naftanyaadhaan raayina dabarte jaa'ee girrisaa irratti bobbaasaan turre Saalawarqi si arrabsiisaan turre inni
سالورك خليس يا الرب سيساتوري الرب يا بلجتو زينجتو جرابر يا أجوزة يا هاجا مجوج يا بختي يا نصيب يا ديوز بر الرب سالورك خلي باتي ميكا دورا ستي دولچي ساتوري أفانا مارا يو إني تدبتة سبونو ما مارا چلكستي جي إرسي بوباسا توري الرابي يبوه إن إسي نابول چتو يچو جرا مال تراسي يلتنرا جبا إني أبي يك أبو مالي هجي أبي يلالو تكن نجر سيغلو أبدي يچو جبا ألوتا أبي يك أبا إلمان جبا جمع جبا إلمان جمع أبا جبا أورمو ماك أبا جبا إلمان أبا قداك أبا إن اللي مكا أورموتي في مكا إلمان أورموتين أناتو قبروم سوق أبا أورموتا يتو إفكي ساك أبا هيتو أكا بسنجلتون برزيدنتي إثيوبيا دا خبجا قبناف والفينا قبناف إسيل لهم بدادينو وي مدرقي إسيل يسبر بمدرقي متي بدادينا إسيل يسبر بدادينا هاتاتو زورو زورو بدادين ما بيجا بلجاجو أوزو إسيل بلجتي أما قافين ما إني إسيل فلاتي دمالي إسيل ننتاتو دامتنوتي سببني إني إسيل فلاتيف إساف فرسيتي ستي فكيسو جرامالي إسا جبا أبيك أبا دلقا أبي جيمتي دلقا أبي جيما فيسبوك أني أمش كودشان ديمو جيرون خانيتي أورمو بادي مغالا بادي يتي قووم سجيرو خانيتي هايوتي فكي سجيرو خانيتي ساينتيستي أصم براتين عن ساينتيستي نجيه نتين كجيبه خانيتي بيا نبا في ديدا ميجا في غورسا جيه namni biyya dibba diidamii jaa gorsu jaartii isaa akkamitti bulchachuu dadhaba gaafitti jetanaga dhugaa walitti himnaa miti bakka qishnaan hin jirtu gaammaan tana haqa walitti himnaa miti namni biyya dibbaa fi diidamii jaa bulchu gorsu akkatti isiin yaa'ii keessaa bahuu qabduu fi akkatti isiin deemuu qabdu mala dha'uuf jaartii bulchachuu irra malli akkamitti sarkaa dhumata kijibaadhaa hattuudha jechu gurbaan sobduudha jechu gurbaan ajaalaltuudha jechu gurbaan xawalwalleedha jechu gurbaan majaafu juuji jechu gurbaan sittabachu jira jechu gurbaan dammaqi girrisa namichi biyya dhibbaati damis jaan gorsa jechaa ture akkamitti obboleessa isaatitti siquu dadhabe akkamitti obboleessa isaa abiyyi wajjin shariika ta'uu dadhabe نبي بيا دبادي دمي جابول غرسو أكمل لدتو شريخته أبي دينته لدتو اللي متي كدتو نبي بيا دبادي دمي جا غرسو أكتبي تبولتو أنا قبل الجزار نبني بيا دبادي دمي جا غرسو mana sabul chumbar gafi kaisa usen tu jarti sati ho jinna ga anjira ju gurba jarti wali kay jira jarti million me karra fudatte di bicha gubbatti utela banatte jirti yaw photo iddu ta nadde dem tu ta gaddi fam ter kay jirta jarti injirtu jarti mal jirti mal anyways gurban biya dibati demi jabul mana satu bulchu tanto doesn't make sense ma anan qabu to namni biya bulchu yoo dhiirataa ta'e akka abiyyitti jaartii takkarra ta'a abiyyi jaartii lama fuune jaartii takkarra jira feetu amaaraa taatu feetu tigiree taatu feetu somaaliyaa taatu feetu waan feetaa taatu ta'e isa toltuu fi ta'e isaa wajjin jiraattu isaa beekata isaa filate jaalalti gosaa fi shanyiin qabdu amantiin qabdu isaa jaalate ta'inni jaalate nuti ni jaalannaaf ta'inni ilmaan irraa nu horuu jiru ilmaan isaa ilmaan keenyaan ni beedhaa ni eebisna ni jaalanna ربين بك عادي نسناقو جنان المان سا أديرن تاناف المان سا وبوليين كينيا إذن جارتي لما سدي وري أريوخون جارتي تكراو تاون دندني أكامي تي بيجي تيسني كنني انتاتو يجو doesn't make sense بيجي بادي تمي جاو غرسو قدن ديس جارتي غرفتني في جلا بلچو كمي دندن doesn't make sense يجو doesn't make sense ما أنا أنقبو يجو نخجب دني يجو نمي تخجب قدا كنا خجب سالة وركين
Itoophiyaa bulchituu jechuu jira ammaan tana. Maal si garsiisa kun? Fuulbana soddon booda mootummaan hin jirtu tayyatturraa if booda deebi'ee jechuu. Dubbiin fuulbana soddomii tun balaa fiddii dubbiin fuulbana soddomii tun naas liqim godhuu dandeessi cilimna godhuu dandeessi dubbii tana lakki irraa deebi'uun qaba lakki saala warqillee bulchitellee jee maali yaa girrisa ganaa si jalaa garagalee mootiin girrisaadhaa Dr. Abiyyi fi badhaadhinaa waliin na araarsaa jee manguddoo walii qabachuu jira. Sitti himna. Manguddoo walii qabachuu jira. Abiyyi naa walitti araarsaa jee. Profeesar Maraarraa abdii kutate. Taabni baqaqaa garbaarraa du'e. Baqaqaa garbaa ejantii wayyaanee girmaa xurunee mana hidhaa keessatti Oromoo hiisisaa ture ta'uun beekamte maanta. Irraa haasa'uun barbaadu amma baqaqaa garbaa. Baqaqaa garbaa basaasa ture mana hidhaa keessattu. Girmaa xurunee ture jechuudha. Obboleessa girmaa xuruneeti baqaqaa garbaa. Sittabachuutti akka jiran girtee yaanu malee jennee gisee si barsiisnu maa diddaati. Akkatti jarri sittabachuu jiru oggu sitti himnu maa didda. Akkatti girmaa xurunee si godhe nuti si himee miti. Baqqalaa garbaa arraan tana kamiilli muramees wayyaaneen hin murree jechuu jira. Harki muramees wayyaaneen hin murree jechuu jira. Ka wayyaaneen ajjeestee irra guddaan kijibaa jechuu jira. Eenyu godhee OPDO godhee jaabara. OPDO mo kabulchaa ture Salamooni. Bara 25 dabre 7 dabre hanga jijjiirama qeerooti injifannoon tun hin dhufinitti Salamooni bulchaa ture mootummaa Itoophiyaadhaa mootummaa Oromiyaadhaa. Ifin bulchaan turre. Naannoo Somaaleedhaa Tigree bulcha. Pirezidantiin hin bulcha. Naannoo Affaar Tigree bulcha. Naannoo Dabuub Tigree bulcha. Naannoo Saglanuu Tigroota qabdi takka takka. Karra taa'ee naannoo Somaaleedhaa barka afaan Somaaleetiin marii maaneejimentii si gaggeessite amma ilmi abbaa gadaa dhufe. Afaan Amaaraatiin gaggeessiti bar marii duran. Naannoon Oromiyaa bar afaan Oromootiin mariin gaggeessitu afaan Amaaraatiin gaggeessite akka Solomoon dhaga'uuf. Naannoon biraa hundinuu afaan Amaaraatiin gaggeessite akka Tigroonni dhaga'aniif. Afaan Affaarin dhaga'u Tigreen afaan Amaaraa dhaga'a afaan Amaaraatiin godhanii jechuu marii isaan muree murteessaa jechuu karra jiru san. Federaalummaan dhugaa sabdansummaan dhugaa kan dhufte amma badhaadhinaan Dr. Abiyyiin ilmaan abbaa gadaatiin qabsaa'ota dhugaatiin kana si harkaa balleessuudhaaf kaarra Tigree wajjin wayyaanee wajjin walii galu akkamitti Oromoodha jettee walii galtaati. Arra mootiin girrisaadhaa wayyaanee wajjin sitti hojjechuu jiru akka inni wallaalte. Profeesar Dr. Kaatiyettee jala ceetu hayyuu keenya kaatiyettuun kun hundinuu hattuu ta'ee Tigroota irraa maallaqa fudhatee dimtsa wayyaanee irra sirratti hojjechaa akka jiru siif galuu diddee. Ish na'latullaa aleeka kolkolo sanuu nama tokko kabajaa qabnuufa arra isinillee namaan tana dimtsa wayyaaneedhaas sheer gootanii yaa warra gandaa yaa nama gandaa jala warra deemu maaluma taatan. Namni kamit dimtsa wayyaanee sheer godha afe. Akkamitti namni haasa'u Dabratsiyoon sheer godha. Akkamumatti. Ilma Oromoo kuffisuuf isin Gibxii wajjis teessanii afaan Arabaatiin ilma Oromoo irra duulu. Tigree wajjis ilma Oromoo kuffisu. Ammas jee Saalawarqi pirezidantii taatetti hafuuftuu siin jechuu jira jechuudha. Gurbaan kun naftanyaa ta'uu dhabuusaa maaliin beekta? Maaliin beekta? Gaafa Amaara jala deemu san bar haati tiyya manzeedha jechaanii tureemi viidiyoo isaa harkaa qabna. Haati tiyya Amaara kan jechaa ture isaa miti viidiyoo jaraarratti. Nujjeeni haati tiyya Amaaraa abbaan kiyya Oromoodhaa kajee isaa mi? Haadha Amaaraa garree abbaa Oromoo fidiyya kajechuu jiru nu himi. Abbaa Oromoo fidiyyi jennaanii nammas akkoo isaa ka fidee dhufe isaa mi? Yoomi asitti akkoodhaan lakkaa'uu eegale. Qaanyi jechuudha. Qaanyi. Kanaafuu mootiin girrisaadha. Kaayoonsaa dhaloota hongaawaa uumuudha. Dhaloota balleessaa jira. Dhaloota hojjanne. Dhaloota dalaganne. Dhaloota diinagdee irratti yaanne. Dhalootuma waa saamu.
dhaloota karaarra beedu dhaloota jeequmsaa kana dalagaa jira jechuudha OMN fi mootiin girrisaatis dhaloota kana hin barbaannu nuti maan kana dhaloota baratu barbaanna dhaloota naggatatu barbaanna dhaloota biyya tanaaf bu'uura dhiisuu barbaanna dhaloota biyya jijjiiruu barbaanna dhaloota biyya bu'uura bulchuu barbaanna biyya qollofee jira ummata ijoollee xixiqqoo tana qollofee jira jechuudha sammuu isaanii tana qulfii warri qulfiin itti cabte irraa banuu hin dandeenyu nuti warri qulfii itti cabin ammoo gizee nuti kanatti isa saaxillu kana irraa banamaa deemti irraa saaqamaa deemti harkaa deemanii jechuudha waan inni itti jiru amantii islaamaa keessa sheekootiin dubbadha ulamaa'iin dubbadha hiyyeessi islaamaa meeqa osoo karaarra ciisu hiyyeessi islaamaa meeqa osoo karaarra jiru fakkeessuu siyaasaatiif mudawwar nama islaamummaan qabne uffisanii wajjin ta'anii siyaasaa naggaduun danda'amti ta'etu ulamaa'iin irraa deebisaa kannaa ummata barsiisa badiidha moo sirriidha osoo ijoollee meeqa maatiin meeqa waan furtuun waan soomantuun dhabdee rakkachaa jirtu inni Baqqalaa Garbaa fidee mudawwaritti kaa'ee siin gowwoomsaa jechuun islaameessee shaadaamaan qabachiisne yoo dhiira ta'e Girmaa Guutamaa maa shaadaan qabachiisne yoo dhiira ta'e huccuu wisee fidee jechisaa siin sossobaa jechuun akka ati waan akkanaatti mirqaantu si beekaa jechuudha maaliif mootiin girrisaadhaa waan ati itti mirqaantuufi itti mirqaanne si beekaa jechuun si baree jiraa jechuun waan ati itti hamilee harkattu waan ati gir itti jettu si nyaatee jiraa jechuun kanaaf dhaabbadhuu siin jenna jechuun mootummaan kun mootummaa dhiiga Oromootiin dhufe jijjiiramni kun jijjiirama qabsoo Oromootiin dhufe warri reefu maqaa dhee Profeesar Mahammad Hassan Addeetiif Dr. Bayyana Sobaa hundinuu warra dhiigni Oromoodhaa harka jiru warra dhiiga Oromoo gurguratee biyya alaa bahee barate akkuma mootii girrisaatti mootiin girrisaatis gaafa saasan joollee Oromoo qabsiiseeti Tigrootaan maqaa OPDOtiin biyya alaa hiree hirkatee bahe akkasi barate ka Oromoo gurgurachuu bare hundi akkatti siyaasaan maallaqaa dalagamtu maqaa muuxannoo qabuuf sittas dhufee walafaan si deebisee mirqaan injifannoo ati harkatte si hongeessee kufaatii teetiin inni naggadataa jechuudha. Makiinaa Baqqalaa Garbaatiin jarri bite dhiyoo tana footoo isinii gadhiisne jechuudha. Baqaqaa Garbaa kana. Agartan footoo isinii gadhiisne ragaan haasoinaa jechuudha. VAT isaan bitaniif harka wal fuudhanii isaanii VAT kanneefi biraa deemu makiinaa isaan wajjin isin garsiisnee jirraa jechuudha. Miliyoona meeqa waan kanarra baasanii beeynaa jechuudha. Tika takka takkaan quba qabnaa jechuudha waan isanitti jira. Takka takkaan haala tikaati jecha ta'arra dubbachuu nuun taane hedduu qabnaa jechuudha. Tanaaf mararfannee dubbanna. Tanaaf hadheeffannee dubbanna. Baduu qabanii wanni jennuuf jarri kun tana. Jawaar Mohaammed mootiin Girrisaa Giraazmaat Girrisaa ilmi qaallichaa Raachii Farshoodhaa kun abbaan goofandii kun abbaan reefkaa abbaan dhiigaa kun hidhamee lubbuu nama 97tiif gaafatamuu qabaa. Olaantummaan seeraa kabajamuu qabdii mootummaadhaan wanni nuti jechuu jirru. Yoo isin kasasuu sodaatan naa kasasa mootummaan akka sittiizina Itoophiyaa tokkotti akka lammii Itoophiyaa tokkotti obboleeyyan kiyya fixee gurbaa kana naa kasasa. Heera jala naa oolchaa mana hidhaa naa naqaa lubbuu nama 97 obboleeyyan keenya fixe saniif kijiban haa nu gaafatamu. Naasuun qabnu kanarratti gurbaan nafxanyaadha ifiifuu. Gurbaan Oromoo miti ilma qaallichaati. Ni beeytan warri gosa teessan akkan ta'e ni beeytan ganda keessan akkan ta'e ni beeytan dhummuugaa keessatti eessa akka dhufe maatii maalirraa akka dhufe hangaasaan kan qorannee ilma qaallichaa isaan jaa no hinja'uun arra lubbuun hin jira boruun itti qaanyawaa bara dhummuugaa keessatti ilma Siraaj haraqeetti beekamaa warinne
siraaja isaa dhufeen beekaa waran warraarra lubbuun jiru siraaja raqee eenyu dhumuugaa keessatti eenyu siraaja raqeedha dee dhumuugaa keessa siraaja raqeedha eenyu ana dhaqeetiin qoradhee baran dhiigni isaa eessa maali maatiin isaati maali shanyiin isaati maali gosti isaati meerroo adeerran isaati meerroo firri isaati takka takka na harka galtee jirti jechuudha ilma siraaja raqeetti beekamanni siraaja raqee yoo jettan eessa shanyiin isaa jaadhu mugaa gaafadhaa warri lubbuun jirtan ammaan mee manguddoo lubbuun jirtu ta dhumuugaa jirtu gandanni ittiin dhaladhee yoo dhaqaa warrichi keessa jirtan qeeroon manguddoo gaggaafadha maqaan isinii dhawa manguddoolee gaafachuu qabdan yoo nan manguddoo maqaa isiniin dhaye hangaasaa if duratti himee jettan an manguddoo maqaa isiniin dhawu akka hangaasaa himeef jenne takka hangaasaa waa kafaleef hin jenne ammoo manguddoo ganda san jirtu dhaqaati siraaja raqeedhaa eenyuu jaan dhaloota eessaatii jaan shanyii maalii jaan deemaa qoradha ilma qaallichaa ta'uusaa akkasi beeytanii jechuudha ilmi qaallichaa qabsoo ilma abbaa gadaa nu harkaa fashalsiisu fittin dhiisnu jechuudha kidatu ayyaa lafaa wajjin dabra tsiyoon faa wajjin geetaachoo asaffaa faa wajjin ilma qaallichaatti beekama dhumuugaa guututti ilma siraaja raqeetti beekamanni siraaja raqeedhaa eenyu shanyiin isaa eessa dhaloonni isaa eessa maatiin isaa eessa jarri ni beeka deemaa qoradhaa diqaalaan nu keessa dhalatte ilmi qaallichaa nu keessa dhalate qabsoo teenya nu laamsheessee obboleessa keenya minilik nu godhee ilmi minilik ilmi shanyii teenya hin ta'in ilmi oromummaa hin qabne ilmi sireedhaa qabsoo teenya nu harkaa fashaleessuu tasumatti hin dhiisnu jechuudha joolleen inni Harargee keessa jaarratee deemuun hundinuu joollee aan ganda keessa ni jee jaarratee deemuun warra ajandaa isaatiin deemu hundi Harargee keessa dhalatan malee harargummaan qaban gosa ati lakkaawwattu onaa ati lakkaawwattu hin qaban dalagataaf si keessa dhufanii achi dhadhalatan bagada dhalatan rakkoo miti ni beeynaan bara eenyufaadhaa maqaan dha'uu danda'ata aan qoradhee fixeetiin dubbachuu jira la ish aan bara abbaan fadhe aan ka shanee takka takkatti birkitti waan shaneedhaa saaxilaa ture ba huxub jettee shaneen na jala huxub hafuura baastee shaneen maqaa akka nuti dhugaa himu jirru beeytuuf ija dirraa jechuudha ammanni har'aan tana qaruuraa cabsuu jira ammaan tana zaatana ilma siraaja raqee siinjee hangaasaan gisee janitti himan baara jenne if beeka siraaja raqee eenyu siraaja raqee eessaa dhufe abbaan siraaja raqee eessaa haati siraaja raqeedhaa eessaa if beekaa jechuun nuti gisee hunda namuma nun ta'ini nu gowwoomsa nuti gisee hunda namuma nun ta'ini nu hongeessa nuti gisee hunda namuma nun ta'ini nama keenya wal nu lolchiisa nuti gisee hunda namuma nun ta'in jala girrisna nuti gisee hunda obboleeyyanumaa wal fixna maan baranne tajaarraa abbaa gadaarra godhaa turanirra maan baranne tawaaqoo guutuurra godhaa turanirra dhaabbaddaa xiqqoo if bara hay namni seedaa jaarraa abbaa gadaa beeku akkamitti soobama namni seenaa waaqoo guutuudhaa beeku akkamitti soobama arrallee foon keenya ilma abbaa gadaa ka abbaa isaan hundooysin ka haadha isaan hundooysin ka maatii isaan hundooysin ka jaartii isaan hundooysin ka ilmaan isaan hundooysin ka xawalwaallummaan oromoof hin fayyaduu nutti hime kayaa sabaa walaa dhageenyu jee nu kadhate kayaa sabaa wal jalaa nu siyaasaan akkatti dalagamtu qabdii nu dhiisaa jee nutti himate kayaa sabaa karaan nu baasu na jala deemaa karaan nu baasu akkanaa hammachuun nu mo'achiisaa oromummaan hammachuu qabdi jee nu kadhate ka addunyaa tanarra hunda deemee oromoo miti addunyaa dinqisiise
ka Nobel Prize akka seenaa Itoophiyaa mo'atee fudhate ka addunyaan hundi faarsite ilmi qaallichaatii fi diqaaloonni nu maleedha ilmaan gandaa warri afaan Oromoo dubbatu Oromummaan qabne hiriira biyya alaa tanatti irra simbaasisisne yaa gowwitti hiriira Abiyyi irra simbaasisisanii bar biyya alaa tanatti hiriira Abiyyi irra simbaasisisne biyya alaa tanatti biyya alaa tana guututti Abiy must go naxalaa zeemaa takka gadhiisanii sirba xiqqaa tokko Abiy must go sirba jaa'u si wallisanii tanaan si macheessanii hiriira obboleessa irra simbaasisisne nuti bakka kalee muumicha ministeeraa deeggaru jirru irraa garagallee beeyna jijjiiramnee beeyna namni shanetti ida'amee diina keenya namni shanee wajji dhaabbati adawwii Oromooti namni shanee wajjin qabsaa'ina jee farra bilisummaa teenyaati qabatamaan itti amannee jirraa jechuun diina gurraacha harrabar lixa keessaa Oromoo jeesu jiru shanee bar ergamtoota Geetaachoo Asaffaa hidhachiise harra biyya keessaa uummata Oromoodhaa Gujii Boorana keessatti Wallagga keessatti ajjeesu jiru eenyu rakkisu jiru eenyu qabsaa'ota keeti Oromoon Oromoo akkamitti ajjeesti Oromoon Oromoo akkamitti madeessiti Oromoon Oromoo akkamitti naggata dhorkiti Oromoon Oromoo akkamitti qotachuu dhorkiti Oromoon Oromoo akkamitti barachuu dhorkiti Oromoon Oromoo akkamitti gudeetti Oromoon Oromoo akkamitti saamti Oromoon Oromoo akkamitti sodaachisti nama Oromummaan qabneetu tana godha malee namni Oromoo qabu ta'u nan godhu tasuma namni Oromoo qabu Oromummaa qabu tanan godhu jechuudha tanaaf kaayoo godhannee isinirra qabsoona jechuudha tanaaf kaayoo godhannee hanga isin baddanitti mootiin Girrisaatii fi Girrisoonni hundi dhabamtanitti if booda xiqqoofillee kan nuti hin deebine dhaadannoon teessan tafurusaana soddom jettu naxalaa zeemaan isin gadhiisaa turtan sirbi singiliin isin gadhiistan san amma jijjiiramee jira jechuudha tar lama jijjiirame duru singiliin tara dura mootummaan fulbana soddom booda nu hundi mootummaadhaa anaa fi kidatuutu Prime Minister afitti aanaa ta'a jeeti mootiin Girrisaadhaa isin gammachiise singilii duraati san singilii lamada nuti yaada dhiyeessine malee yoo murtii dhiyeessine muumichi ministeeraa gabbee ija diimtuu barsiisnaan iji alsabaata iji bal maqnaaxaa yennaani alsabaata qishnaan hin taane tamni hin taane ija nama dirsiisisti alsabaata iji bal maqnaaxaa yennaaniin muumichi ministeeraa nuti yaada dhiyeessine yoo murtii dabarsine jaanii gabbaanii waywaata seenanii jechuudha singilii lamadaati kuba qabaadha singiliin sadeeffaadha ta'amma isaan gadhiisu jirantami saala warqi pirezidantiin Itoophiyaadha muumichi ministeeraa amata shammaqaa ta'eef kasii biyya bulchuun amajjaa maqaa ta'eef isin biyyaa bulchitu abiyyummaan haa bu'u singilii sadeeffaati beeka kunis singilii sade maal si garsiisa kun amma bakka eega heera jijjiiranaa biitti abiyyummaan bultu jechuuf akka inni deemu xiqqollee shakkiin qabu jechuudha fulbana soddomboota guyyaatti aanu taamalee wanni takka jirtu warri isaa wajjin fulbana soddom jettan guyyaa fulbana soddomboota humaan dhufne dhiira taatan dammaqaa garagalaa dhiira taatan tanumaan isin ilaaman dhiira taatan mee biyya jeeqaa dhiira taatan kunoo fulbana soddomboota dhiira taata tokko geeme kaiga biyya tana jeeq ninje ka jeeme kabbeeti sidisi inninu godatti seenuu qabu dhiira ta'u maal si garsiisa manni fulbana soddomboota osoo fulbanni amma maal jechuu jira tara duraa fulbana soddomboota anis prime ministera kidatu mkitili taa'aa sinje waynan je isaaje wayin kijibe tana jeeminni tokkofa lammeeffaa maal je
fulbana soddon booda mootummaan caa'umsaa uumamuu qabdiyye naxalaa zeema amma sadeefa maal jechuu jira fulbana soddon booda pirezidantiin Itoophiyaa bulchituu jechuu jira abiyyummaan abuu rakkoon isaa ilma jimmaa ta'uu dhabeetaa jechuudha rakkoon isaa quudhaa ilma Oromoo abiyyiif qabaachuu dhabuusaa beekaa jechuudha rakkoon isaa jibbaa Oromummaa ta'uu dhabeetaa jechuudha gurbaan jibbaa Oromummaa qaba osoo naasuu Oromummaa qabaate OMN kanarratti dargaggeessa qeeroo qarree hayyoota kara dalagaa bobbaasa malee kara dhagaa guuruutti hin kakaasu OMN bar saabotaaje kaayoo isaa dagatee kaayoo qabsaa'eef irraa maqeeti dimsa wayyaanee ta'ee OMN gizee jennu sobaa mi bar OMN bar dhaloota gowwoomsu jira dhaloota doofaa uumuu jira bar dhaloota dalagannee uumuu jira dhaloota oduudhaa dhaloota carraaqqanne dhaloota baranne dhaloota waan uumne dhalootuma yaa'ii godhu dhaloota boo'ichaa dhaloota iyyansaa dhaloota masluufummaa dhaloota kana uumuu jiraanii OMN hoomishni OMN itti jiru kanaa bara na'alatullaaleet OMN wanni itti jiru maali dhaloota kararratti taa'ee dhagaa guuruu oomishu jira barnuuf biyya Somaalee godhuudhaaf dhaloota carraaqqatu yoo uumuu jira dhaloota bar wayitti namanne kanuma akkana girrisuu uumuu jira hasammuunsaa qollofamte dhaloota sababarra dhaabbatee waan deeggarre dhaloota sababarra dhaabbatee waan balaaleeffannee uumuu jira bar hay maan agarre tana dhaloota waa yaaduun dandeenya uumuu jira dhaloota waa'umatti kannamte hay namni biyyaan bulcha joo harki kun keenyuti jee akkamiin maxxansee haasoo godhata ishishee boo kolkoloo ish tu namni atiin biyya naa bulcha jettee jala deemtu harki kun keenyuti siin jeessi taphataa tu sanuu harki kun kaabaluuti jettee jala deemtee haasoo si bareechu sammuu keessi qollofuuf akkasi godhu jira akka ati isa abbadduuf akkati yaada isaati jalaan bobbaan mee abiyyi garaan kun keenyuti mataan kun keenyuti miilli kun keenyuti jettu dhageesseeti nama biyyaan bulcha nama biyya miliyoona 110 bulcha jau ajandaa gizee dhabe waan haasa'u gizee dhabe waan fattaalu gizee dhabe waan kijibu gizee dhabe dubbiin ogguu harkaa dhumatte wanni inni har'aan tana Facebook irratti ifa haasa'isiisuma ogguu dhabe namichi harka isaa kana footoo kaasee harki kun keenyuti jee jala deemtee yaadatti kannachuu si dirqisiisu faajaamu juuj baktiyaanasi yaa talkaasha ati sammuudhaan deemutti akkan jirre si qollofochuutti akka jiru akkamiin siin galle ish akkamiin namni harki kun keenyuti siin jee yaada si kannachiisa nuti ma yeroo harki kun keenyuti irraa haasoo hinurra jirra nuti ma yeroo filmaata irraa haasoo hinurra jirra yeroo ummata keenya akkatti baraarru irraa haasoo hinu jirraa miti yeroo nuti akkamitti ifii wal lollaa ifii wal jala yaa'uu qabnaa wal dhageeffachuu qabnaa nutiin kun humna walii ta'uu qabnaa nutiin kun wal dhaga'uu qabnaa maal irratti dhaabannee maal irratti wanta jennee nuti ifii fajjeesne yeroo jennee haasoo hinurra jirra moo nuti yeroo miilli kun keenyuti boorciin tun teenyuti gurri kun keenyuti harki kun keenyuti jee if jala si oofumo kolkolou ishishee ish warra osoo waan inni maaliif si qollofu jiraa jechuudha sammuu si taphachuu jiraa ish nama kana biyya naa bulcha jettee jala gogaraa dhawlu maali kun ishishee tu maal nama hararaa Facebookaa qabu laal pirezidanti Shimallis Abdiisaa fa gadi bu'anii qonnaan jiraataa wajjin ooruu keessa gattaanii
ماسكي خايتنيتيس ماسكي كان كاين قلنا انجراتا وجين وجتشا جرن لا لو بوتاية دندافا قتبوا أني أمة سانيتي وجين دكوبني فدونو عقبو نفدونو أجيسو إيجتشا چراك أنا جاني أمة وجتشو جرن لا لو بفقادو تسمافا أمة جغيسا قتبوا أنيتي وجتشو جرن لا الموميتش منسترا غندا يو خيسا ديميتي خارورا في خايو قبا أورومو چالچيسو أورومو جالچيسو أورومو خبچيسو أورومو بيتنا كتي أمانمتي أما بودلي موميتش منسترا بودلي يو تايي موميتش منستراتي يو بوشباليس موميتش منستراتي يو أنغاسانتي يو نمني براتي موميتش منسترا هيرين سان أكا أورومو أركامبانت أو بيا أورومو كنوتو غاري دا أكا دنيان جتو خاقودو جيرو موميتش منستراتي إلما باقداتي ميلي خم خاين يوتي يجو فيرون قبو يجوني mana keessa taa'ee raacha farshoodhaaf yeroon qabu jechuunni mana keessa taa'ee dhala adda addaa dhaqachuudhaaf yeroon qabu jechuunni mana keessa taa'ee warra islaaman ta'e mudawwaratti kaa'ee mul'ifachuudhaaf yeroon qabu jechuunni mana keessa taa'ee fattaalummaa dalaguudhaaf yeroon qabu jechuunni mana keessa taa'ee kijiba uumuu kijibarraa haasa'uu kijibarraa xinxaaluu kijibarraa ololuu kijibarraa jibbaa haasa'uu yeroon qabuuf jechuunni biyya ceesisu oromoo jaalachiisu oromoo kabachiisudha wanni muummichi ministeeraatti jiru wanni hooggansi oromiyaa kun guutuun itti jiran wal faraqaa oromoo teetitti bobbaa jira jabaa keetitti alamuu simeedhaatti bobbee ni dhahe jeneraal kamaal ni dhahe awwalo obbo awwal ni dhahe ni dhoysise obbo Shimallisirra ni dulchise obbo Taayyerra ni dulchise nama jabaa oromoodhaa ka oromiyaa kana qabee deemu jiruun hunda wal faraqaa dhoysise opidoo kuffisurratti carraaqaa ture jechuudha wal faraqaa one at a time tokko dhayeeti irra bobbaasee alamuu simee irra bobbaaseeti maaliif alamuun ni albaasa isa daaraa godhaa jechuudha alamuun siyaasaadhaan irra jabaadha kana qacacamoo kana joollee ishishee alamuu simeedhaatti taphataana sossoo isa kute gaafa duraanii sossoo kanaafuu firraa siisu qaba waraana girrisaa fidee alamuu irra bobbaasee jechuudha mootummaan alamuun bisinaa jennee tiimaa turre nu dhaga'uu diddee alamuu achi futee bakka biraa keessee eegas shiraa gurbaa ilma qaallichaa kana barti alamuu simee futee aangoo guddoorra keessee jechuudha perfect jennee jechuudha awwal irra bobba'e hidadhabe leencoo baatii irra bobba'e ni dadhabe amiin jundii irra bobba'e ni dadhabe jeneraal kamaal irra bobba'eeti mootummaa keessaa baasee ifitti as fidee ajjeesuu fadhe itti dammaqee jalaa luqqa'e laal koreelii dhabbabee irra bobba'e taayyee irra bobba'e namnummaan jabaa oromoo inni irratti hin bobba'e inni jira maqaanni oromoon ta'ini maqaa inni abbaansaa siraa caraqee jedhamee beekamuuf ilmaan dhummuggaadhaa qeerroon dhummuggaa qarreen dhummuggaa siraa caraqeedhaa eenyu jaati warra ganda keessan san jiru manguddoo miila arri arraba arri rifeensa arri taate qoma arri taate gaafadha siraa caraqee eenyu jaani isiniif himanii jechuu siraa caraqeedhaa eenyu dhaloonni siraa caraqee too eessaa jaa gaafadha haati siraa caraqee eessaa dhuftee abbaan siraa caraqee eessaa jaa gaafadha manguddoo isiniif himanii jechuu wanni inni jabaa keenya hunda irra duuluuf tanaaf wanni inni Jaafar Alii irra duulchisuuf tanaaf wanni inni nurra duulchisuuf tanaaf wanni inni ilmaan oromoo jajjabaa quuqama oromoo dhugaan qaban irra duulchisuuf tanaaf wanni inni afran qalloo jibbuuf tanaaf wanni ilmaan sikkoomandoo guuzo qofaaf barbaaduuf tanaaf khaxayyibaa itti aantu pirezidantii irraa dhoysise isa haasa'ee gaafas miishinaarraatiif akka isiin dallantee ganda keessa gad deebitee nama jaartu godhuudhaaf gaafas achii dhoysisaa ture ka mootummaa deeggaruuf akka isise irratti baran hundi warra mootummaa kana ka garagaraa saabotaaj godhee qabee jira
Ijoollee takka takka amma jajjabdu mootummaa tana keessa bakka guddaa qabdu. Maaloo tunsisee qabee jira waan adda addaati maaliin qabee ni beekne eenyu maaliin qabee quba qabnamti. Nu harkachuu dadhabanii jirruti silaa nu harkatanii bar nu jeessa. Dee miliyoona kudhan nurra baasee bar naafi taayyee fi amboo urgee irratti nu jeessuuf. Nu harkachuu dadhabanii bar. Bobbaa gala keenya wallaalan. Adeemsa keenya wallaalan. Bakka nuti jirru bakka nuti gallu bakka haala nuti keessa jirru wallaalan. Tarkaanfii teenyaa fi bobbaa teenyaa adda wallaalan. Nutis fadhiitoo siyaasaati mi nutis. Nutis bar fadhiitoo siyaasaati abbootiin teenya siyaasaa keessa nu guddiste. Alhamdulillah rabbiin jannatul firdoosi naa qananeessu abbaa kiyya. Siyaasaa keessa nu guddise. Abbaa kiyya Ahmad Ibrahim Dadoo jannatul firdoosi naa qananeessu. Ilma afran qallo. Ilma ala. Foon kiyya abbaa kiyya. Dhiiga kiyya. Siyaasaa keessa na guddisee jechuudha. I'm proud to be his son. Ilma isaa ta'uudhaaf alhamdulillah. Isaan na leenjise. Ta isarraa hafte jaarraa abbaa gadaan na leenjise. Ka ija barbadaa ka sodaan qabnu. Ka diinaa fi nafxanyaa fuunfatee beeku. Ka sanirraa hafe nuti obboleeyyan Nadhii Gammadaati. Obboleeyyan Mustafaa Rawweeti. Obboleeyyan Laggasaa Wagiiti. Obboleeyyan Baaroo Faadha. Obboleeyyan Jeneraal Taaddee Faadha nuti. Sodaan qabnu jechuun haqarratti. Ilmaan qaallichaa kan keessa dhalatan nu hongeessuudhaaf maqaa nu hojii dhalataniif nurra dalaguuf itti dhiisuun qabnu jechuudha. Ilaa gandaa dheeyxee qorachuu qabdaa jechuudha. Ilaa gandaa that is what I'm doing. Ilaa gandaa nama shakkitu ilaa gandaa dhaqii qoradhu. Haati qe'ee fiddee haati ilaa mi'eessoo fiddee mi'eessoo keessa dhaltee maqaa abbaatiin Ibroo jee fiyaamee deemutu jira jechuuti qaala. Abbaa isaa haadha fuudheen fiyaamee deemu. Bakka irraa dhufeenniif beeka haatitti himtee jirti. Inni immoo garatti dhufee jechi mi'eessoo dhalate. Ha mi'eessoo dhalate kunis maqaa haadha fuudhe jaarsa haadha fuudheen fiyaameeti. Fiyaamsisee haati san hiyyaamtee uummanni gandaa ni beeka.